Ani maqaan koo Toleeraa Qalbeessaan jedhama. Kana nama hojjetaa jiru dhaabbata miti mootummaa Green and Clean Life Association jedhamudha. Yeroo kanarraa hafutti immoo waldaa dhaabbatuma kana jalatti hundaa'ee jiru waldaa Pirootestaantii keessatti nan tajaajila. Hojiin koo kana jechuudha. Digirii koo jalqabaa Addis Ababa Yuunivarsiitii Dipaartimentii Baayoloojiitii digirii jalqabaa BSc dhaan bahee taanee Environmental Science-dhaan Yuunivarsiitii Ambootiin bahee MSc-dhaan jechuudha. Maastersii sadaffaa Open University keessatti Rural Development-dhaan baradhe. Walumaa galatti barnoota kana fakkaata. Guyyaa har'aa kana dhufee yaada kan isin hiruu barbaade iddoo kanatti argame tarii namaaf muuxannoo gaarii ta'a. Namni irraa barachuu danda'a jedhee kana yaadu waan an keessa darbe karaan ani kufee darbe namni deebi'ee kufuu hin qabu. Iddoon ani itti gufadhee darbe namni deebi'ee gufachuu hin qabu. Laayifii gabaabduu kana keessatti waan baay'een dabarse. Laayinii barnootaarraa waggaa kurnan baranaan shifti godhee ture akka carraa ta'ee gara biizinasiitti galee yeroo sana akka carraa ta'ee NGO alaa international NGO isa jedhamu kana jechuudha achi keessan ture galiis gaarii fakkaatti salariin keenya xinnoo ishee ol ka'aa turte namni isa keessaa hin baa jedhee yaadu over sudden gara biizinasiitti hin beene yeroon achi keessaa bahu Toleeraan hin maraatee malee fayyaa miti miindaa kana dhiisee akkamitti ba'a biizinasii kana akkamitti dhiisee iddoo kana hojii kana positionii kana akkamitti dhiisa naan jedhanii program daargitariin ture garuu kutadheetuma dhiiseen kolleejii tokko bane kolleejii sana kolleejii fayyaa ture magaalaa hoolotaatti bane jalqaba banee ji'a ja'a akkuma hojii keessa galeeni mootummaan seera ittiin kolleejiin fayyaa bulu haaraa baase kolleejiin kamillee of jala hospitaala qabaachuu qaba. Hospitaala hin qabu yoo ta'e kolleejii tokko gaggeessuu hin danda'amu waan jiru seerri haaraan bahee reefuun jalqabee garattan goru wallaalee jechuudha. Baay'een na'ee gara abdii kutannaattis nan dhufee nan aarees jechuudha. Yoo danda'ame dhees immoo hojii advokeesii mootummaan wanta kana akka achi dheeressu illee immoo tokko baay'ee yaale hin dandeenye. Isa booda waanuma achi jiru abdii kutadhee dhiisuu irraa kolleejii fayyaatu seerri haaraan irratti bahe malee kolleejii biraa maaf hin banoleen kolleejii dhaabbata leenjii konkolaachisaa itti jijjiiree jechuudha. Teessoon isumadha, kutaan isuma, faasilitiin jiru isumadha, barsiisota qofan jijjiiraa jechuudha. Isatti galee waan baay'ee ekspiraansii sin qabu waan ta'eef chaaleenjii guddaan na mudate jirate jechuudha. Amma tokko itti deemeera garuu marsaa lama marsaa sadii piroofitii gaariidhaan itti deeme marsaa sadaffaa irra gaafan ga'u ammas akkuma isa kolleejii fayyaa sana mootummaan seera haaraa baasee jechuudha ammas kolleejiin dhaabbata leenjii konkolaachistoota makiinaa yookaan konkolaataa kansaa qabaachuu qaba kansaatiin yoo ta'e malee leenjii sun hin danda'amu ammas seerri lammataan irratti bahee jechuudha ammas chaaleenjii isa lammataa inni kuni baay'ee na naasise. Maaliif yeroo sanatti ani konkolaattota jiran kireeffadheen hojjedhan. Konkolaataan qabu tokkittii qofa konkolaataa manaa qofan qaba. Ishiin immoo kan leenjiidhaa taatu miti. Yeroo seerri kun bahuttanii konkolaataa naannoo 16tiin nan leenjisa. 16 kana keessaa konkolaataa manaa 17ffaa sana malee homaa hin qabuun kiraadha jechuudha. Seerri kun gaafa bahu kompiliitilii anaanan koo hin cufaa jechuudha. Cufeen keessaa baamu maallaa wayyaadhee yaadee isa booda yaadni tokko na dhufe. Namootii walitti dhiyaadhu warra hin beeku maafan invaayitiin godhu warra qarshii qaban konkolaataa bitanii na wajjin maaf sheeriin galan. Sistamni jiru achuma jira kolleejichi hojiirra jira piroofiitabiliidha. Kanaaf nama invaayit gochuun qabadeen invaayit godhe. Akkuma yaadee nama sadeen dabaladhee 4 taane jechuudha. Hojiin suni akka hin jigne ta'e jechuudha. Marsaa tokko marsaa lama ammasii jara haaraa dhufan kana wajjin hojii itti fufnee walitti bubbuusnee konkolaattota kana daddabalannee bitannee konkolaataa 3-4 binnee isa booda ammas sistamichi piroofitiin isaa ol ka'aadha. Dhaabbatan dura keessa hojjetaa ture inni ijoon kuni kompiliitilii gadhiisee hin baane
akka partaayimiitti hin deddeebi'ee hojjetaa ture. Yeroo lammaffaaf na waaman jechuudha ammas. Dhaabbata kana gadhiistee ba'uu hin qabdu, nu biratti hojjechuu qabda. Chaalenjii amma kanaa keessas ba'uu hin qabdu. Yeroo qarshii argatte biizinesiitti deebita ammaa fi warruma sheerii gashite kanatti siistama kennitee odoo gara keenyatti deebite innaan gara inni ijootti deebi'a. Deebi'ee marsaa tokko ji'a jahaaf qofa jechuudha. Kan dhaabbanni sun sustain godhee itti fufisa booda namni dhani bakka buusee siistama hin taane keessa galanii amma kaasuu barbaadu ammas yeroo sadaffaa kufaatiin dhufe jechuudha. Kufaatiin inni jalqabaa kan kolleejii fayyaati. Inni lammataa seera mootummaan dhaabbata keenya irratti baasedha. Inni sadaffaa immoo siistama keessatti namooti haaraa galaniin kan korraapted ta'edha. Inni kun baay'ee isa kamirrayyuu nanaasise jechuudha. Tokko qarshiin qabu baay'ee isaa achirratti investi godhee hin qabu. Kophaatti ba'ee hojjechuudhaaf baay'ee natti ulfaate. Maalan godhee dhaabbanni sun akkuma jirutti ta'ee inni ijoo sanatti hin cimse jechuudha. Isa booda inni ijoo amma Green and Clean Life Association jedhamu kana isaan bira taa'ee achiin biizinesiin baay'ee waan humna dhabee fi yoo xiqqaate maafan uummatan gargaaru. Faalama naannoo galama qilleensaa kana argitu rakkoo gurguddaa jira. Bosonni yeroo ammaa kana dippiliitii ta'aa jira. Biyyeen akkasii rakkoo gurguddaa waan argaa jiruu fi environmentii irratti hojjechuun qaba. Inni ijoo kana immoo establish godhe. Inni ijoo kana keessatti waan ani yaadeen hojjedhe jechuudha. Qarshiin adda hin taane fedhii isaa waan hin qabuuf qofa. Waggaa jalqabaa gara aanaa 3 keessatti jalqabee amma gara aanaa 7ffaa keessa jirra. Inni ijoon kun expanded godhaa dhufe. Kan nuti hojjennu waldaalee amantii wajjin. Waldaalee amantii yeroo isiniin jedhu jalqaba Protestaantii wajjin jalqabne booda garuu gara Musliimitti dabarree Ortodoksiin dhufanii lafa mootummaa irraa fuuna. Lafa mootummaa irraa fuune kana waldoolii naannoo irra jiran 3 yoo ta'an 3 isaaniitti hirree kennina. Isaantu dhaabaa, isaantu kunuunsa. Sustainabilidha, baay'ee gaarii ture. Hojichatti baay'een gammade. Garuu kolleejiin sun ammas ishuun kolleejii sanaa akkuma jirutti afaan banee jira. Nan kutee jechuudha. Addaan kutee waan achi qabeenya qabu hamma tokko sheer godhee naannoo giddu galeessaa kanatti hojjedhe tokko meeshaa istaandardiin isaa amma mootummaan ol kaaseera. Konkolaataa ol kaaseera. Dur 36 faatiin hojjetaa turre amma gara moodelli isaanii 2000 ol jechuutti jalqabanii waan akkasii dhufnaanii naannoo istaandardiin baay'ee ol hin kaanetti tarii beektu ta'ee hin beeku. Asirraa naannoo kiiloomeetira 500 waan ta'eeti biyya Matakkal jedhamu achan deeme. Matakkalitti naqee banee jechuudha. Meeshaan asii waa argadhee fudhadhe kana dhaabbata ishiin dura jalqabe sana completely kufee hin kufne waan achi qabu fudhadheeni gara Matakkal immoo deeme. Amma dhiyoo kanaatti jechuudha. Benishangul keessatti rakkoo amma Oromoo fi Benishangul walitti bu'e sanaatti kolleejiin sun achirra ture jechuudha. Still hin cufamne Benishangul irra jira, achuma irra jira deebi'uuf yoo biyyi nagaa ta'e deebisee achirratti hojjechuu nan yaada. Garuu keessa koo ammallee kan jiru hojii tola ooltummaati. Karaan ittiin uummata tajaajilu, karaa uummanni keenya ittiin benefitii argachuu danda'u isarratti fookas godhee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Amma inni kolleejichi dhaabatee jiru sababa naannoo sanarratti nagaan dhabameef konfliktii waan jiruuf dhaabe malee rakkoon biraan hin qunnamne. Mijataadhas iddoon isaas gaariidha. Yeroo deemu ammas waan sinnifu asan hojjetaa jire kiiloomeetira amma kanaa yeroo deemu deemi namni naan jedhan jiru. Achitti hojjechuu qabdaa achi deemi namni naan jedhan jiru. Biyya sana kanan bare sababa inni ijoo kanaatti. Imbaasii tokkotu na fuudhee dhaqee na lallaalee biyya isaa baay'een jaaladhe. Asitti hon hojjedhe maal rakkoo qabadheen hojiin asitti hojjetaa ture kan achiin geesse. Hojii gaariin hojjedhe jechuudha achittis. Ofii qosa of jijjiiree namas sarvisii gaarii kenneefira. Walumaa galatti laafii nama isinitti mukuni
Success achi keessa jiru sunitti maan jiru. Waanan keessa dhufetu ups and downiin keessa dhufen sunitti maa jira. Amma yeroo ammaa kana jechuudha waan achi bobbocee argadhe irraa kan ka'e waan baay'ee keessa hojjechuu nan danda'ama. Waa hojjechuu nan danda'a. Uummata kootiif hamma tokko bu'aa buusuu nan danda'a. Yeroon jalqabu garuu chaalenjiin hamma kanaa yeroo dhufu sistema keessaa na baasa ture. Yeroo poolisiin mootummaa jijjiiru sistema keessaa na baasa ture. Yeroo maatiin no akkasitti deemuu hin qabdu naan jedhu sistema keessaa na baasa ture. Hiriyoonni koo yeroo no achi deemuu hin qabdu kiiloomeetira 500 waan ta'e deemuu hin qabdu yeroo naan jedhan sistema keessaa na baasa ture. Anumaan illee jechuudha yeroo namootiin hiriyoonni koo waliin guddanna jedhee ofitti waamee yeroo sistema nan istaabileesh godhe kana diiganii baay'ee duubatti na deebisa ture. Konfliktii adda addaa keessas nama gashe ture. Yeroo akkasa keessa hin galleen. Chaalenjii cimaan yeroo dhufu irraa goraan dhufe. Konfiroonti gochuun hamma danda'amutti konfiroonti goota. Amma dandeessu dhiibda. Dhiibdee garuu iddoo tokkotti yoo hin ta'u ta'e irraa jallifatta. Kanaaf wanni guddaan amma jechuudha. Jireenyuma koorraa annamaarraa miti nama koorraa maal barattee naan jettanii namni ni kufa ni ka'a. Chaalenjiin ni qunnama. Yoomillee haa ta'u rakkoo guddaan ni qunnama. Chaalenjiin kana caalu hin jiru. Waa ijaartanii waan hojjedha jettanii hojii gadhiistanii sistema kana keessa galtanii achitti rakkoon sin qunnamu chaalenjii guddaadha kun. Haamilees nama tuqa. Nama dhaabas iddoo jirtutti nama dhaaba. Garuu ilmi namaa chaalenjiin irraa baratamuu qaba malee ittiin kufuu hin qabu. Chaalenjiin yookaan immoo qormaanni yeroo nu qunnamu akka carraatti yoo laalle maalirraa barachuu danda'a maal fooyyessuu hin danda'a maalitti jijjiiruu hin danda'a opportunity jiru laaluutu dhimma namaatiin baay'ee murteessaadha. Kanaaf kan nu miidhu baay'ee kan nu miidhu rakkoo nu qunname odoo hin taane akkaataa nuti rakkoo sana itti ilaalludha. Akkaataa nuti itti ilaallu qofa odoo hin taane akkaataa nuti rakkoo sana itti hiiknudha. Karaa nuti irraa gorrudha. Eessatti yoon gure shoorti katii naaf ta'a. Karaa kamiin irraa gore na baasuu danda'a jedhanii yaaduutu baay'ee murteessaadha malee chaalenjiin yoomiyyuu ta'e lafa kanarra ma jirutti rakkoo guddaan numa dhufa. Yoomiyyuu jechuudha. Lafa kanarra ma jirutti it's very natural. Deemee dhufee iddoo kana simbira ga'uudhaaf konkolaataa qabadheen dhufe tabba soofaan waan dhufe lafa irraan gadee soofaan dhufe lafa ciisaa soofaan dhufe kan sin ajaa'ibu. Eessaa kaatee waan jettanii asuma gabaabsee odoon ara kiiloodhaa ka'ee isiniin jedhee ara kiiloodhaa ka'ee simbira ga'uudhaaf yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 tabba bahee asiin gadi bu'ee lafa ciisaas deemee dhufe. Kanaaf yeroon tabba deemu tabba sana chaalenjiidha anaaf. Lukaanis on deemna dadhabsiisa konkolaataan on deemna dadhabsiisa nadaajii fixa baay'ee dadhabsiisa makiinaas gubuu danda'a. Irraan gadee yoo deemtanis akkasuma yeroo hunda laayifiin keenya ilmi namaa jechuudha jireenyi isaa lafa ciisaan deemu ismuuziin deemu takkatuu ol ba'aa takkatuu gadi bu'aa takkatuu dalga deemaadha yeroo hunda mijatu jechuudha. Kanaaf chaalenjiin nu qunname jennee duubatti deebi'uu hin qabnu yoomillee haa ta'u. Kuni ergaa guddaa qabu sagantaa keessaniif isa kana. Yoomillee chaalenjiin haa jiraatu rakkoon haa jiraatu bu'aa bahiin haa jiraatu bu'aa bahii sana haala nuti itti ilaallutu murteessaadha. Tabba yeroo deemnu itti fufee kan jiru lafa bareedaatti akka baanu beekamaadha. Naachuraal. Yeroo irraan gadee gadi deemnus irraan gadeen kunis sammuu dheerin dhaabata. Lafa ciisaattis ba'uun keenya dhufu. Kanaaf laayifiin keenyas kanuma. Jireenyi ilma namaa isuma kana waan ta'eef kanammoo oolchuus hin dandeenye. Maafan kana deeme hin jennu. Maaf rakkoon kun na qunname jechuus hin qabnu. Waan deemuu qabnuuf uumaadha waan ta'eef. Isa uumaadhaan ta'e kanammoo namni jijjiiruu hin danda'u. Hin jijjiirra sadoo jennee hin danda'amu. Kan nuti gochuu dandeenyu isa kana bushuu danda'udha maneej gochuu danda'udha malee hambisuus hin danda'amu. Ani laayifii koo keessatti rakkoo guddaan na qunname biizinasii keessatti kana fakkaata. Kanaaf namni hundumtuu rakkoon na qunname jedhee duubatti deebi'uu hin qabu. Kaayyoo qabaachuu qaba. Inni kan sin ajaa'ibu yeroon biizinasii jalqabu
bizinesii nama isin jedhu kolleejii irratti yeroo seenu kaayyoo galma isaa maal duran barreessee lafa kaa'e waggaa lama dura jechuudha. Ani ammayyuu kanan jedhu nama baay'eedhaan kaayyoo qabaadhaan jedha. Namni kaayyoo qabu eessayyuu hin gahu. Yoo kufes ka'uun isaa nuuf. Galma qabaachuudhaan inni guddaan. Galma namni hin qabne, kaayyoo namni hin qabne, sagantaa namni hin qabne, isaaf immoo namni istiraateejii hin qabne rakkoo guddaa keessatti kufa. Kanaaf yoo sinii danda'ame kaayyoo qabaadhaa. Kaayyoo qabdan irratti immoo sagantaa qabaadhaa. Sagantaa qabdan irratti immoo tarsiimoo ittiin bakka geessan qabaadhaa. Tarsiimoon qabdan irratti yeroo kennaa of laadhaa. Gatii nama kaffalchiisa. Gatii kaffaluudha. Bu'aa bayii guddaa qaba. Wanni nama isin jedhu kun kaayyoo irraa kaasee hamma yeroo kennuutti sacrification lubbuu kennuullee yoo ta'e kaayyoo ofiitiif amma lubbuu kennanitti yoo deemanii namni kaayyoo qabu bakka hin ga'a. Garuu sadarkaalee nama isin jedhu kun murteessoodha. Namni kaayyoo isaatu humna ta'aaf. Namni kaayyoo hin qabne humna hin qabu jechuudha karaa biraa. Yoo kaayyoo qabaate humna qabaata. Yoo sagantaa qabaate immoo hamilee qabaata. Sagantaa lafa kaawwatee qabu yoo laalu inni hamilee ta'aaf. Hamilee amma qabu kanaan immoo tarsiimoo isaa kaawwatee fi riisoorsii qabu walitti fide namni waan hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf yoomillee haa ta'u namaaf hin dhaamun yoomillee sagantaa qabaachuudha. Nama cimaa sagantaa hin qabnerra nama laafaa jedhamu. Naachuraalee namni laafaan hin jiru. Nama laafaadha jedhamee sagantaa qabutu caala. Nama kaayyoo qabutu caala. Kanaaf bu'aa bayii kan hundoo keessa yeroo darbu kanarraan naga'e anaan kaayyoon qabudha. Eessa ga'uun qaba jedhee kana yaadudha. Kaayyoo nam yaadaa ture ammayyuu baay'ee isaa bira hin geenye. Ammallee karaarra deemaa jira. Kan sin ajaa'ibu. Karaa dheeraanis akka naaf immoo beeka. Karaan ani yaadu ana qofaan miti. Dhuunfaa koo qofaan miti. Uummata kootiif illee akka bu'aa guddaa buusu nan beeka. Inni kun humna naa ta'a yeroo hunda. Yeroo abdii kutadhutti kan humna naa ta'u isa kana. Kan lafa dheeraa sana deemsus immoo isa kana. Yaadni koo konsentrashinii yeroo hunda kaayyoon qabu sanarra waan ta'eef waan baay'een kaayyoo keessa na baasa. Na dhiiba garuu of hunduraa waan hin qabuuf gara sanatti hin deema jechuudha. Kana walumaa galatti namni kutannoo qabaachuu qaba, kaayyoo qabaachuu qaba. Soo kana isiniin jedha. Namni uumama isaatti afaan Ingiliffaatiin comfort zone barbaada. Uumamumaan namni waan xiqqoo barbaadee waan keessa boqotu woo itti fakkaatte comfort zone sana filatee achi keessa taa'a. Kuni kan sin ajaa'ibu miidhaan inni fidu, cabinni inni fidu, namummaa keessa nama baasuu inni fidu waan guddaadha. Yeroo yuunivarsiitii keessa baradhu ijoolleedhaan maal jechaan ture ani ifatamallee naa godhaati malee qacaramee hojjechuu hin barbaadu. Yeroo gabaabduu qofa hojjedhee lafa salarii waan gaarii qabdu yoon argadhe qarshiin achi argadhuun gara biizinasiitti hangaladhe takka qacaramee umurii koo balleessuu hin barbaadu. Qacaramuu kan jedhu garbummaadha jedheen yuunivarsiitii keessa taa'ee ijoolleetti ijoolleen yoonni koo akkas naan jedhu ture. Indirraan fadhu kana doormii keessa teenyeetu walitti mormina. Kuni biyya keessa jirtu wallaaluudha naan jedhu. Lafa keessa jirtu wallaaluudha kana kan si jechisiisu malee mee innumtuu argamu innumti qacarrii jedhamu kun iyyuu innumtuu argamu. Ani kanan eebbifame 94 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2002 jiru akka faranjootaatti yeroo sana job opportunity nama kana rakkoo miti garuu yuunivarsiitii keessa teenyee wal mormina. Ani qacaramee hojjechuu fedhas hin qabu hin godhusu hin jedhamu. Biyya kana hin beektooti biyya nuti keessa jirru nyaatanii buluun waan guddaadha jedhu. Isa kana nama morma yoom mallee jechuudha.